Yooyyaa harka fuune daawwattootaaf jaallattoota hambaashoo hundumaaf har'a mata duree maqaa keessan moggaafadhaa. Maqaa moggaafattanis beeksifadhaa. Maqaa beeksistanii kanas jiraachisaa jedhu jalatti dhimmoota gaggabaabaa kaasnee waliin ilaalla. Maqaaf jiraachuurra maqaan jiraachuu wayya. Maqaa ofii beeksisanii maqaa sanaan jiraachuu wayya malee maqaaf jiraachuun faayidaa ofiifis ta'e hawaasaaf biyyaafis ta'e hin qabu. Gamanumaan isa kanarratti waa jechuudhaaf shamarree xiqqoo waggoota 15f ji'oota 9 qofa dachee kanarraa lubbuuf foon afooratti jiraachuudhaaf carraa argatte tokko isinii kaasuun barbaada. Aanaan Firaank jedhamti. Aanaan Firaank umurii ishee gabaabduu waggoota 15f ji'oota 9 lafa kanarra jiraatte keessatti jecha ajaa'ibaa hedduu kanneen haamilee namaa dammaqsan kanneen namoota onnachiisan baay'ee dubbatte keessa tokko har'a akka fakkeenyaatti isiniif kaasee darbuuf. Fooniin du'ullee afuuraan jiraachuun hawwa. Maqaan koo na waliin akka du'u tasuma hin barbaadu jette. Maarree akkuma isheen jette isheen duuteetti. Isheen har'a hin jirtu. Maqaan ishee garuu har'ayyuu addunyaarra. Wanti nama gaddisiisu tokko immoo isheen akkas jettee duutus kitaabni ishee erga isheen addunyaa kanarraa boqotte waggoota hedduu duuban kan inni maxxanfamee dubbistootaaf qaqqabe ta'uun isaa nama gaddisiisa. Ta'us har'ayyuu maqaan ishee ol ka'aa jira. Har'as maqaan ishee hin duune dhuguma jira. Kanaaf maqaa keenya jiraachisuuf wantoonni nuti gochuu qabnu nuti duunullee maqaan keenya akka jiraatuuf gahee mataasaa waan qabuuf gamanumaa maqaa keenya jiraachisuudhaaf haa hojjennu. Lafa garaagaraa biyyoota hundumaa keessatti addunyaa guutuurratti jechuun akka danda'amutti manneen nyaataa dhugaatii lafa daldalaa suppermaarkeetotaa fi wantoonni garaagaraa warshaaleen oomishtoonni garaagaraa kan isaan jalqaba irratti balbala isaanii yookaan immoo seensa lafa hojii isaanii irratti maxxansanii argitan hundumtuu maqaa. Addunyaan kun maqaa lafa hin qabne hin qabdu. Wanti addunyaa kanarraa maqaa hin qabne hin jiru. Maqaa sana garuu tursiisuu, bubbulchuu, itti fufsiisanii jiraachisuun immoo gahee warra maqaa sana moggaasanii. Gamanumaan maqaa keessan moggaafadhaa. Maqaa haaraa ofiif baasaa. Kan jaallattaniin of waamaa. Maqaa sana jiraachisuuf garuu gatii ba'uu qabu baasaa. Abbaa kootu akkas jedhii natti haasa'a. Arrii baasu malee qalbiin arrii hin baasu. Ni dulloomu malee garaan hin dulloomu. Biyyee ta'u malee maqaan biyyeen ta'u. Maqaan boollaa oli. Maqaan dachee kanarratti. Maqaa wajjin kan awwaalamu hin jiru. Namni du'ee sa'aatii muraasa booda reeffa jedhamee waama. Maqaan isaa hin jijjiiramu. Du'aa abaluu, du'aa eenyuu utuu hin taane reeffadha. Maqaan boollaa oli. Maqaa kana jiraachisnee itti fufsiisuuf garuu dadhabbiin nu gaafata. Gatii baasuu nu gaafata. Maqaa keessan jiraachifadhaa. Maqaa keessan jiraachisuuf du'aa malee jiraattanii maqaa keessan hin ajjeesinaan dhaamsa kooti. Namichi addunyaa kanarratti meeshaa waraanaa yeroo jalqabaatiif oomishee gabaa irratti baase Alfred Nobel namni jedhamu suni guyyaa tokko bara dulluma isaa keessa qabeenya gaarii horatee maqaa gaarii horatee dhageettii addunyaa irratti qabu beeksifatee booda bara dulluma isaa keessa guyyaa tokko gattaa'ee waa dubbisuuf ka'e ganama bariitiin ka'eetu balbala isaa irra taa'e. Namni balbala isaa irra dabarsaa jiru tokko fuula odeeffannoon irratti maxxanfamu waraqaa odeeffannoon irratti maxxanfamu yookaan gaazexaa qabatee tuni deemu waan argeefi waameetu gaazexaa guyyaa sanaa dubbisuudhaaf bitatee gattaa'e. Akkuma inni gattaa'ee dubbisuu eegaleen mata dureen gaazexaa guyyaa sanaa akkas kan jedhu ture. Alfred daldalaan du'aan sun ni du'e kan jedhu ture. Alfredtu daldalaan du'aan sun ni du'e. Alfred kan jedhu taa'ee dubbisa. Waan dinqiidha miti. Nama jirutu akka du'eetti waa'een isaa kaafamaa jira. Noobel bara sana dhageettii qabu, qabeenya qabu, jara kana himatee seeratti dhiyeesse utuu hin jiru akkana du'eetti gabaasaniiru yakka hojjetaniiru jedhe. Noobel garuu kana gochuurraa of qusateetu isaaniin itti gaafatamummaa jala galchuu caalaa
ofiisaa of gaafachuutti ka'e. Maal jedhee akka of gaafate beektu? Maal waan an godheefan akka du'aatti gaazexeessitoon maqaa koo maxxansanii kan jedhu. Gaafa taa'ee yaadu du'a namoota wal ajjeesuuf sababa kan ta'e kalaqa meeshaa inni kalaqee gabaatti baase sanatu du'a namootaaf sababa ta'e waan jedhamee yaadameef maqaan kun itti mogga'e. Utuu jiru akka du'aatti lakkaa'ame. Garuu akkas jedhee Alfred Nobel guyyaa sanaa kaase. An utuun jiru du'aa erga hin jedhame du'ee garuu maqaa koo jiraachisuu qaba jedhee yaada. Du'ee maqaa isaa jiraachisuudhaaf wanti inni gochuu qabu tokkoof tokko qofa ture. Waan gaarii gochuu. Maqaa isaatiin har'a addunyaa irratti namoonni dhiibbaa uuman, namoonni nagaaf dadhaban, namoota mirgi isaanii dhiibameef falman, namoonni hojiiwwan gaggaarii, hojiiwwan dhaloota keessatti bu'aa buusu hojjetan hundi kan ittiin badhaafaman, badhaasa sana argachuufis namoonni muraasni qofa kan itti carrooman badhaasa Noobeelii addunyaa qopheesse. Noobeel har'a du'eera hin jiru. Maqaan isaa garuu jiraachaa jira. Gamanumaan maqaa kee jiraachisuudhaaf jiraachuu qofti gahaa miti. Maqaa kee jiraachisuudhaaf duutees maqaan kee akka jiraatu gochuudhaaf gamanumaan hojii gaarii hojjechuutu sirraa eegama. Maqaa kee jiraachisuuf du'i malee jiraattee maqaa kee hin ajjeesiin. Maqaa keessan moggaafadhaa. Maqaa moggaafattan sana beeksisa. Maqaa keessan jiraachisuuf du'a. Dhaamsi koo har'aa kanuma. Marsaatti aanu ergaa biraa badheessiniif dhiyaata. Isin agasittu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hambaashu sagalee dhalootaati.